miseensonni Jawasaa 40 ta'an guyyaa kaleessaa barbadaa'uu isaanii maddi odeeffannoo keenyaa ibsee jira. Ashamaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee guyyaa irraa odeeffannoo wayitaawaa ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan ammadhuma qophiitti nu waliin haa ta'u. Miseensonni Jawasaa 40 ta'an guyyaa kaleessaa barbadaa'uu isaanii maddi odeeffannoo keenyaa ibsee jira. Godina Kibba Walloo naannoo Magdaalaa jedhamutti rukutamuu isaanii oduun baatee nu qaqqabdeetti. Qindaaleeyyii kunneen humna raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Maashaa jiraatu irratti badiisa raawwachuuf osoo jedhanii tarkaanfii raayyaan ittisaa dursee irratti fudhateen guutummaan guututti barbadaa'anii jiru. Gareen qindaaleeyyii kun 40 ol kan ta'an du'aaf madoon adabamuu fi tarkaanfii olaantummaa seeraa raayyaan shororkeessitoota irratti fudhatus cimee kan itti fufu ta'uu beekameera. Hooggantoonnii fi miseensonni garichaa hedduunis tarkaanfii fudhatamaa jiruun gaggeeffamaa jiraachuus beekameera. Odeeffannoo biroon ijoolleen keenya nagaan jiraachuu akka danda'aniif uummanni Oromiyaa fi naannoo Amaaraa waraanaan rakkachaa jiru dhukkubbii isaa ibsuu hin dandeenyeef akka nageenya argataniif ammas waamicha abbaa ergina jechuun qulqulluu Abuuna Maatiyaas tokkoffaan Paatriyaarkii Itoophiyaa dubbatanii jiru.